akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsa channel onnumti keessa nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqeenaa galatu egaan saayitii kana immoo akkaataa itti suuraa edit gochuutii dandeenyu kan jedhu irratti suuraa editingidhaan walitti deemneeti jira jechuudha viidiyoo kana keessatti akkaataa itti suuraa keessan bareechachuutii dandeessan yookiin immoo suuraa bifa kanaatiin jiru gara kanaatti geeddaramuun akkaataa itti danda'amuun isinitti agarsiisa jechuudha ammaan dura viidiyoo hanga paartii 5tti isiniif hojjedheetiin ture jechuudha kutaalee 5 gidduutti wantoota baay'ee walii wajjin barreetti ture jechuudha daawwattoota arraan kana immoo part 6 isaadha jechuudha wanniin guyyaarraa kana isinitti agarsiisu akkaataa itti suuraa keessanii bareechachuutii dandeessan karaalee garaagaraa isinitti agarsiiseetiin ture arras karaa adda ta'een isinitti agarsiisa jechuudha daawwattoota kanaaf hanga xumuraatiin waliin ta'uun viidiyoo kana daawwadhaan isin jedha hordoftoota please kanneen chaanaalii kiyya immoo subscribe godhin jirtan subscribe gochuudhaan akkasumas illee viidiyoon isiniif gadhisu immoo like gochuudhaan na jajjabeessaa isin jedha oromootiya amma gara iskiriinii deemee waanan haala hojii isaatii isinitti agarsiisuuf sirriitti isteeppii kiyya hordofuu hin dagatinaan isin jedha amma gara iskiriiniitti dabarra. Egaan kun hordoftoota yaa walitti deemneeti jirra jalqaba irratti gaa appilikeeshiniin isin barbaachisu ni jira jechuudha suuraa keessan bifa bareedaa ta'eetiin ediitii kan isiniif gochuutii danda'u appilikeeshinii hedduutti jira appilikeeshinii orjinaala kan ta'e sirriitti hojii ajaa'ibaa baay'ee kan isiniif hojjechuutii danda'u garuu PSART appilikeeshiniin kun isin barbaachisa jedhee ammaan dura viidiyoon isiniif hojjechaa ture keessatti isinitti meetiin ture akkasumas illee liinkii isaa viidiyoo sana jalallee isiniif kakaatiin ture waan ta'eef salphaatti gaa asuma viidiyoo kana jalallee liinkii isaa hin argattu waan ta'eef achiin galtanii daawwachuu godhachuun ni dandeessu jechuudha daawwattoota kanneen Play Store koo keessaan buufachuu barbaada jettan immoo maqaan isaa kunoo isa screen irratti argaa jirtanii PSART jedhama jechuudha appilikeeshiniin kun kanaaf egaa jalqaba appilikeeshinii kana install gootanii akka bantanii keessa seentanii bifa kanaatiin isiniif bana jechuudha saniin booda wanti isin gochuutii qabdanii kunoo mallattoo pilaasii yookiin immoo mallattoo eda'uu kanarraa ni cuqaastu jechuudha saniin booda inni gara kanaatti isin dabarsaa achi booda kunoo all photo kan jettu jirti waan ta'eef kana keessa seenuudhaan egaa as keessaa suuraa backgroundiidhaaf kan isiniif ta'u kan mataa keessanii filachuutii dandeessu garuu kunoo ani suuraa kana guyyaarraa kan inni ittiin edit gochuutii danda'u background isaa kan hin fayyadame jechuudha kunoo viidiyoo kana jalallee liinkii isaa isiniif kaayetiin jira akkasumas illee telegiraamii korraa waan argattaniif achiin buufachuutii ni dandeessu jechuudha daawwattoota kanaaf uumamaa tokko hin cinqaminaan isiniin jedha kunoo kanneen backgroundii kana barbaadan jechuudha kanneen immoo akkaataa itti edit gochuutii baruutii barbaada kanneen jettaniif immoo calma jettanii daawwachuu ni danda'ama jechuudha amma backgroundii keessan kan isiniif ta'u wanta kamiyyuu filachuutii ni dandeessu saniin backgroundii kan isiniif ta'u kamiyyuu filachuutii ni dandeessu suuraa sana akka filattaniin al tokkootiif ni cuqaastu saniin booda inni ofii isaatiin gara kanaatti isin fida jechuudha ergi inni gara kanaatti isin fide wanti isin gochuutii qabdanii kunoo jala kanarra jechuudha barreeffama kana xiqqoo ishee akka sarkisuudhaani add photo kan jettu jirti jechuudha add photo kana cuqaasuudhaani gara ammas gara footootti isin dabarsa jechuudha kun gara leerii isiniif godha waan ta'eef as keessaa suuraa keessan filattu jechuudha jalqaba backgroundii filattu saniin booda suuraa keessan kun suuraa koo naaf ta'a jettanii kan filattan sana ni filattu jechuudha amma fakkeenyaaf suuraa kanarraan backgroundii isaa balleessee dudduuba isaa waan kan biraa gochuutii barbaade waan ta'eef sanarraa nan cuqaasa jechuudha saniin booda akkan kanarra cuqaaseeni gubbaa kanarratti mallattoo aaddii ni jirti jechuudha aaddii kanarraan cuqaasu bifa kanaatiin gara kanaa na fida jechuudha achi booda ergi gara kanaa na fide kunoo ishee kana qabuudhaani nan harkisa jechuudha suuraa kana bifa kanaatiin naaf guddisaa achi booda gaa kana irraa baballeessuudhaaf kanneen barbaadan egaa kunoo isa kana salphaatti irraa balleessuun ni danda'ama jechuudha irraa balleessuudhaaf egaa salphaatti wanti isin gochuutii qabdanii kunoo mallattoo burushii kan fakkaattu kana ni jirti jechuudha kana cuqaasuudhaan egaa gara kanaatti isin dabarsa isin kunoo bifa kanaatiin bifa argaa jirtan kanaan balleessuu ni dandeessu jechuudha kunoo saayizii wanta ittiin balleessitanii sana immoo kunoo addanarraati cuqaasuudhaan guddisuuf xiqqeessuudhaan akka barbaadanitti irraa kaasuu ni danda'ama jechuudha kunoo akkuma argaa jirtanii ani irraa balleessaatiin jira jechuudha background isaa irraa jechuudha wantoota hin barbaachisne dugda duubarraa karaa ittiin balleessuu dandeessan karaalee hedduu isinitti agarsiiseetiin ture kanneen isa daawwattanii irraa barachuutii barbaadan chaanaalii koo keessa seenuudhaan daawwachuu ni dandeessu jechuudha amma yeroo hin gubu viidiyoo isa darbeerraa barattaniittus barachuus ni dandeessu waan ta'eef amma isan background irraa kaasee irra godheetan isinitti agarsiisa jechuudha kana gochuudhaaf egaa amma kunoo akkuma sila isinitti hime add photo nin jedha saniin booda suuraa background isaa irraatii ka'eetti jiru nan filadha jechuudha achi booda al tokkootiif nan cuqaasa addi nan jedha akka kanatti na fida jechuudha iddoo kanarra saniin booda erginni gara kanaatti na fide saazii wanta kanaatti qeessuuf guddisuudhaani akka kanatti suuraa kana lafan barbaade irra butuudhaani niin kaadha jechuudha achi booda akka inni naaf ta'uusaa mirkaneeffadheeni wanti gochuutii qabu
gubbaa kanarra mallattoo raayitiin nan cuqaasa jechuudha. Isa dura garuu sirriitti baakgiraawundii koo irraa ka'uusaa mirkaneeffachuutiin qaba jechuudha. Isinii wanti isin godhachuuti qabdanii yeroo hundaa jechuudha sirriitti baakgiraawundii yookiin immoo dugduubii suuraa keessanii sun irraa ka'uusaa mirkaneeffachuuti qabdu jechuudha. Daawwattoota bifa kanaatiin yoo inni isiniif ga'eeti jiraate gaarii isiniif ta'a, qulqullinni suuraa keessanillee baay'ee kan namatti tolu isiniif ta'a waan ta'eef sirriitti baakgiraawundii isaa irraa kaasaan isiniin jedha. Ammaan dura sirriitti akkaataa itti baakgiraawundii isaa irraa kaasuu dandeessan sirriitti isin barsiisee waan jiruu fi viidiyoo isaa galaatti daawwadhaan isiniin jedha ammallee. Kanaaf amma akka kanatti ergi xumurtanii mallattoo raayitii kana nan cuqaasa jechuudha. Saniin booda kunoo fixeetiin jira jechuudha. Amma wanta afuutu jira jechuudha. Suuraa kana guutummaa guutuutti bareechuudhaa fi wantoota baay'eetu hafa jechuudha. Isa gochuudhaa fi kunoo mallattoo aaddi footoo kana cuqaasuudhaan jechuudha. Ammas wanta na barbaachisu sana itti nan dabala jechuudha. Uumamaa tokko yaaddeenaa wanta ittiin ediitii gochaa jiru kana hunda isaayyuu isiniif kaayatiin jira liinkii isaa viidiyoo kana jalaatii fudhatanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf uumamaa tokko hin cinqamina achi jalaatii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Amma kun iddoo kanarratti kan argamtu jechuudha. Si'a 5 cuqaasuudhaan suuraa as keessa qachuudhaani bootii nan danda'a jechuudha. Gara suuraa kiyyaatti deebi'uu nan danda'a jechuudha. Kanaaf kunoo gara kanaatti aaddi jedhee nan deebi'a. Amma akkuma argaa jirtanii kunoo isa kanadha jechuudha. Inni gara suuraa kiyyaa fidadhee smoke effectii fi background isaa kunoo isaasitti agartan kana gara kanaa fidadheetiin jira jechuudha. Kanaaf isiniif illee liinkii isaa viidiyoo jala kaayetiin jira ammallee irra deebi'een isinitti hima jechuudha. Maqaan isaa smoke effect jedhama jechuudha. Kanaaf isa kana bifa kanaatiin bifa ani gochaa jiru kanaan zoomii gochuudhaan akka kanatti quba lamaa walitti qabuuf harkisuudhaan jechuudha. Gara barbaadanitti buutuu ni dandeessu jechuudha. Amma akkaataa itti suuraa kana bareechadhee sirriitti na hordofaa hanga xumuraatti ani isinitti nan agarsiisa jechuudha. Steeppii isaa kunoo akka kanatti jechuudha kan inni sirreeffadhe jechuudha daawwattoota. Egaa kunoo bifa kanaatiin xumuraatiin jira jechuudha daawwattoota. Amma smoke effect koo bifa kanaatiin irratti tuulladheetiin jira. Amma kanarratti illee wanti kan biraa wanti na barbaachisu yoo jiraate irratti dabaluutiin nan danda'a jechuudha. Egaan kana gochuudhaaf kunoo mallattoo raayitii kana dura cuqaasuutii qabdu jechuudha. Yoo barbaadanis immoo mallattoo pilaasii kana cuqaasuudhaan gubbaa kanarra jechuudha. Mallattoo pilaasii gubbaa kanarra jirtu cuqaasuudhaan suuraa barbaadan yookiin immoo tekstii yookiin barreeffama kan jedhu sana itti dabaluutiin ni dandeessu jechuudha. Kunoo akkuma agartanii aaddi footoo kan jedhu ni jira. Wanta barbaadan iddoo kanarraa itti dabalachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Amma barreeffamoota garaagaraa illee akkaataa itti dabalatan isinitti nan agarsiisa. Amma bifa kanaatiin raayit godhee naan keessaatii bahu akka kanatti suuraan koo gara naatti xumuramuutii deemaati jira jechuudha. Amma wanti gochuutii qabu kunoo barreeffama garaagaraa itti dabaluudhaaf kunoo jala kanarraa tekstii kan jettu jirti waan ta'eef tekstii kana cuqaasuudhaan bifa kanaatiin wanta barbaade barreessuutii nan danda'a jechuudha. Amma Elsa fotoogiraafii jedheetiin jira jechuudha. Bifa kanaatiin amma raayitii gubbaa kanarra naan cuqaasu jechuudha. Gara inni itti na dabarsu gara suuraa kiyyaatti jechuudha. Booda ergi gara suuraa kiyyaatti na dabarsee barreeffama kana gara barbaadetti buutuudhaan iddoo barbaade irra kaa'achuutii ni danda'a jechuudha. Akkasumas illee kana qofaa miti karalii barreeffama kana bifa barbaadeetiin geeddaruu ni danda'ama jechuudha daawwattoota. Kanaaf akka barbaadanitti akka fedhii keessanitti wanta barbaadan gootanii babbareechachuutii ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Amma fakkeenyummaaf isinitti agarsiisuuf waan ta'eef bifa kanaatiin haa ta'u. Saniin booda kunoo gubbaa kanarra mallattoo raayitii kan jettu jirti jechuudha. Bifa kanaatiin ergin cuqaase amma kan nu hafu wanta muraasa jechuudha. Kan nu hafu kunoo iddoo kanarra jechuudha. Beauty kan jettu jirte jechuudha. Bifa kanaatiin suuraan keessan isin jalaa gurraacha yoo isinitti kan bareenne yoo ta'e suuraa kana diimessuun ni danda'ama jechuudha. Kana gochuudhaaf beauty kan jettu goda kanarra ni jirte jechuudha. Beauty kana cuqaasuudhaan gara kanaa isin fida. Isin booda skin tone kan jettu ni jirte jechuudha. Skin tone kan jettu kun mallattoo birooshii kan fakkaatu ni jirti. Ishee kanarra cuqaasuudhaan suuraa keessan bifa kanaatiin ofitti harkisuudhaan kunoo suuraa keessan irraa bifa kanaatiin of diimessuutii ni dandeessu jechuudha. Akkasumas illee immoo iddoo rifeensa mataa keessan irra illee gurraachessuu ni danda'ama jechuudha. Kunoo karalii garaagaraa as keessaa waan qabuu fi karalii barbaadan filatanii lafa barbaadan itti diddibuu ni danda'ama jechuudha. Amma sila suuraan kiyyaa gurraacha kan turedha xiqqoo ishee amma gara diimachuutiin naaf adeemaa jira jechuudha. Bifa kanaatiin xumurattu jechuudha daawwattoota. Amma bifa kanaatiin erginni isiniif xumurame raayit jettanii gubbaa kanarra cuqaasuudhaan keessaatiin ni baatu jechuudha. Amma kan nu hafu ni jira jechuudha. Kanarratti FX kan jettu goda kanarraa cuqaasuudhaan bifa kanaatiin suuraa keessanii akkasiin karoloota garaagaraa wantoota garaagaraa itti dabalatanii fi akka kanatti filannoo garaagaraa isiniif baasa waan ta'eef iddoo kanarraa bilarii garaagaraa wantoota barbaadan itti dabaluu ni dandeessu. Kunoo garuu FX kan jettu kana keessa seenuudhaan suuraa keessanirraa akka inni isiniif bareeduu fi bifa barbaadaniitiin adjustii godhachuutii ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kanaaf uumamaa tokko hin cinqaminaan isiniin jedha kunoo iddoo kanarra cuqaasuudhaan jechuudha. Kanneen barbaadan immoo kanneen bifa bareedaa bifa nama ajaa'ibuutiin bareechachuutii barbaadanii as keessaa baatanii jechuudha.
dura suuraa keessan seevii godhattu jechuudha. Suuraa keessan akka seevii godhataniin kunoo bifa kanaatiin jechuudha. Kunoo warri kanaan dura viidiyoo ani isiniif hojjedhe hin ilaalle mallattoo xiyyaa kana cuqaasuudhaanitu suuraa keessan seevii godhattu jechuudha. Suuraa kana bifa kanaatiin gara kanaa isin dabarsa. Kunoo seev ni jettu jechuudha. Seev akka jettaniin amma seera deebiidhaan seevii ni jettu. Amma gaalarii keessan irratti seev isiniif ta'eeti jira jechuudha. Amma wanti isin gochuuti qabdanii suuraa keessan bifa professionaalii ta'eetiin jechuudha. Lightroom application ni jira jechuudha. Lightroom kuni kan inni hojjetu emailii mataa isaa danda'ee banachuutii barbaada. Yeroo kan biraa akkaataa itti banachuutii dandeessan isinitti agarsiisa. Kanneen banachuutii hin dandeenye emailii kan mataa isaanii kan Adobe Photoshop kan ta'e jechuudha. Isa bantuuf jechuudha. Isa keessa akka seentaniin suuraa keessanii kunoo mallattoo eda'u kanarra cuqaasuudhaani suuraa keessan gara gaalarii keessaatii fudhachuutii ni dandeessu jechuudha. Suuraa barbaadan sanarraa al tokkootiif cuqaastu saniin booda goda kanarraa aaddi kan jettu jirti. Achii booda gara kanaadha jechuudha kan inni isin fidu. Suuraa keessan sana dura cuqaasuudhaan egaa kunoo iddoo kanarratti laayitingii garaagaraa itti daddabalachuutii ni dandeessu jechuudha. Kunoo egaa namni hundumtuu jechuudha bifa professionaalii ta'eetiin suuraa isaanii kan isaan ittiin ediitii godhatanii amma sadarkaalee gurguddaatti fiilmii garaagaraa ediitii kan godhan illee jechuudha. Wanta applicationii kanatti fayyadamaniitu jechuudha. Kanaaf isin illee itti fayyadamuutii ni dandeessu. Liinkii applicationii kana suuraa kana ittiin kan inni ediitii godhe wanta hunda isaayyuu azalaa viidiyoo kana jala ni argattu waan ta'eef salphaatti ittiin ediitii godhadhaan isiniin jedha. Kunoo egaa suuraa keessan bifa kanaatiin wanta barbaadan erga itti daddabalattanii jechuudha. Kunoo jala kanarraa wantoota hedduu jira waan ta'eef wanta isinitti tole as keessaa itti daddabalachuu ni dandeessu jechuudha. Amma akka kanaatti ergi xumurattanii wanti isin godhachuutii qabdanii gubbaa kanarra jechuudha mallattoo tuqaa sadii ni jirti jechuudha. Mallattoo tuqaa sadii gubbaa kanarra cuqaasuudhaani save to device kan jettu jirti jechuudha. Save to device kan jettu kana cuqaasuudhaan kunoo okay ni jettu jechuudha. Suuraa keessan gaalarii irratti save isiniif godhachuudha. Egaan bifa kanaatiinidha kanneen suuraa kiyya yeroo hundumaayyuu ediitii godhachaatii jiru jechuudha daawwattoota. Kanneen irra deddeebiidhaan gaaffii garaagaraa naga gaafatanii suuraa kee akkamittiin ediitii godhattaa nuttillee agarsiisi kan jettaniif egaa akka kanatti jechuudha kan inni ediitii godhachaatii jiru jechuudha daawwattoota. Kanaaf egaa barnooti keenya guyyaarraa addamarratti xumurameeti jira. Yeroo itti aanu keessatti immoo wanta kan biraadha jechuudha kan inni isinitti agarsiisu. Ammas nagaan naaf tura. Isinin jaalladha, isinin kabajaa. Ciao.